Reefii gaachanni sabaa gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo tarkaanfii guddoo waraanaa faashistii PP irratti duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun fudhachuu eegaleen yeroo ammaa kana keessa godina keessatti raafamni guddaa fi akkasumas sodaa guddaan jiraachuun barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo torban sadanni as duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun xiiqiidhaan guutamuun goolee Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP irratti fudhachuu eegaleera. Haala kanaanis waraanni raayyaa ittisa biyyaa walgahii paarlaamaa dheengadda irratti nuti kana booda lolfisiiseera. Yoo mari'atu ta'e mari'adhaatii rakkoo keenya furaa jechuun raayyaan ittisa biyyaa jeneraalii tokko dubbachuun isaas ni beekama. Kanatti aansuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf duula cichoomina kaayyoon qindeessine isiniif qabannee dhufneerraa nu faana tura. Woboon godina Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Reef gaachanni sabaa woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa keessatti loltoota bilxiginnaa kan hawaasa nagaa hiraarsuuf aanaa irraa gara gandaatti yaadu guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 23 aanaa muuneessaa ganda guddicha iddoo addaa ilaalaa jedhamu keessatti haleeluun loltoota shambattalatti yoo irraa boqachiisu 8 madeessuun gargar bittinneessee of booda deebiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fudhatu itti fufuun Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsee keessatti halkanidaa amajjii 22 tikstoota sirna dulloomaa rasaasan akaa'ee loltoota sagalirraa boqachiisuun 13 madeessuun mooricha keessaa baqachiisee baasuun hallayyaatti naqee injifannoo boonsaa galmeesseera. Habashaggar aanaa Giraar Jaarsootti woboon mooraa waraana faashistii PP haleeluun irraa hiikkateera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bobbaa duulaa cichoomina kaayyoon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee itti godina kaaba shaggar aanaa Giraar Jaarsoo keessatti qubsuma waraana faashistii PP haleeluun qawwee irraa hiikkateera. Jajjabeen woboo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii guyyaa kaleessaa aanaa Giraar Jaarsoo mooraa ergamtoota Abiyyi Ahmad humna riphee lolaa poolisii humna addaa fi milishaa fi gaachana sirnaa jedhaman wal makuun ganda ejersa kaawoo bakka addaa ejersa kaawoo jedhamutti qabatanii jiran irratti fudhateen afur boqachiisee gariin madeessuun mooraa keessaa baqachiisee gara magaalaa dhiyoo fiichetti galchee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM 3 irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabuun meeshaalee hedduu sirraa hiike. Reefii gaachanni sabaa woboon duula cichoomina kaayyoon ergamtoota Abiyyi Ahmad tarkaanfii guggubduu fi akkaan rifaasisaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu itti fufeera. Abdii fi waanteen sabaa woboon zoonii kaabaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa haaraa Daressaa jedhamu keessatti galgala isaa 11 irraa kaasuun lolaa ergamtoota murna bilxiginnaa waliin halkanidaa hanga sa'a 8 taasisaa tureen waraana maafiyaa PP konkolaataa 10 maqaa woboo balleessinaan dhufte irraa loltoota 18 battalatti boqochiisuun 25 madoo dandambii hin qabneen adabeera. Haleellaa qeerransicha kaabaa Oromiyaa woboon ergamtoota Abiyyi Ahmad irratti taasise kanaanis bireena tokko rasaasa bireenaa 200 fi qawwee AKM 5 fi rasaasa AKM 300 waliin irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuun poolisii bilxiginnaa tokko sululcha keessatti harkaan qabee jira. Waraanni faashistii PP haftees baraaguun reeffa fi madoo ishee guurrattee humna dabalataa waammachuun eegaa turte. Itti fufuun reefii gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa fi Booranaa keessatti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa fi Booranaa keessatti torbee kana tarkaanfii humna waraanaa faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhachaa ture cimsee itti fufee jira. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa Boonsaa Baddaa Magadaa bakka addaa Haroo Dannabaa jedhamu keessatti gootichi abdii sabaa Oromoo humna badii waraana maafiyaa PP kan bosona Baddaa Magadaa keessa humna woboo balleessina maqaa jedhuun bosona ciraa turte irratti tarkaanfii guggubduu sa'aatii 8 hanga sa'aatii 11tti fudhateen gootichi abdii sabaa humna diinaa bakkoota garaagaraa irraa walitti birmannaan dhufte 40 ol boqachiisuun 30 ol madeessee hojiin ala taasiseera. Guyyuma kana sa'aatii wal fakkaataa keessatti godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Hirmaayyaatti Cibraan Maddaa Albuudaa fi Cibraan Gawroo dugdaa waliin ta'uun waraana PP kan yeroo dheeraaf uummata reebaa fi uummata Oromoo reebichaa fi darraa irratti raawwataa ture tarkaanfii aduu guyyaa saafaa irratti fudhateen baala harcaasee hedduu du'aa fi madoon adabee kan hafte addaan bittinneesse akkasumas galaa ishee uffata waraanaa fi rasaasa guutummaan guutuutti irraa dhuunfatee jira.
Gufuun irreef gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dilloo keessatti fudhachuu beeksiseera. Gootichi abdii sabaa har'aa ganama kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dilloo keessatti tarkaanfii gurguddoo diina irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Lola kanaanis konkolaataa diinaa kan waraanaa diinaa guuttattee sakattaa'uu akkasumas uummata Oromoo hiraarsuuf bobba'aa turte irratti tarkaanfii rafaasaa fudhachuun diina konkolaataa tokko guutuu du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u konkolaataa diinaa sanas ibidda itti qabsiisuun barbadeesseera. Gama meeshaatiin PKM tokkoo fi AKM 15 dugda diinaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu hanga bilisummaan dhufutti cimee itti fufa.